warahmatullahi wabarakatuh. Eessarraa dhufte? Gaara mul'ata. Maali? Nama gargaarsa dhabeeti waan galiin dhabee si rabbiin affitee iyyannaa si kennadha jechuudha. Noolii waan galtuu dhabdee. Rabbee yaa rabbii kan nu gootetee dilluqachaa bulee akkasuma buu mangistiin rabbi naa jiraachisu jechuun isin nagachaa jee muuda dalaleen biyya. Noolii gana amma noolii waan galtuu dhabdee. Haaraan naa godha. Noolii. Hoodha konoolaa. Allah kana. Dhaabbata tola ooltummaa gaara mul'ata. Miseensota ijoolleen biyya keessa biyya alaatii biyya keessa wal taate deeggarsa harqalleeyyii godha jettee isaanis si godhe ijoollee saniif du'aa godhime. Rabbirraan kayaaf isa isin ebbeba qarasuun yoon gartaa dhimamarraa kan hin miila kana qabna dhufee manna karaana gootan rabbii hiyya biddaarraan kayaaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya akka adii guutuu addunyaa rabbiin uume tana mararratti argamtan marti keessanuu akkam jirtu isiniin jecha viidiyoo tan akkuma waliin dhageeffachaa turretti hayyoon teenya tun hedduu takka garaa nama nyaatti wallahi viidiyoo tana akka malee garaa nama nyaatti viidiyoo tana dhageeffachuun dadhabe namni kun haadha teenya haadha abbaa keenyaati haadha teenya namni kun akkatti rakkatee akkatti noolii waan galuun dhabee yookaan akkatti karaarra taa'ee booyu ilma namaa waatu namatti dhagayama. Duraan dursee warri garee miseensa garee tola ooltummaa gaara mul'ataa jalatti argamtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Jarri kuni garee as gubbatti ijaaramtee deemaa jirtu kana hundarraa'uu gareen hedduu dinqisiifadhee hedduu akka isaan karaa sirriirra jiranillee baree garee tana hedduu dinqisiifadhee ture. Anillee waan kana hedduu waan kana itti gammadeetiin ramadaana kana keessa uummanni kun akkanatti namaaf rahmata godhee miskiina meeqa haadha ilmaan hin qabne tan ilmaan irraa dhumantu jira. Nama ilmoo hin dhalin numaa hun harkatiin ka osoo adda fi taa'uu dulloomeetu jira. Akkasuma ammallee nama abbaa manaalleen irraa du'ee rakkachaa jiruutu jira. Akkasuma ammaas nama haadha manaa hin qabne manguddoolii aayyolii daa'ima dadhabaa nama ilmaan waan nyaachisu hin qabne waan uffataa dhiisii bira kutii'uu akkasitti waan itti furree maal hiraabbanna je'ee waan yaadu waan nyaatee dhugu nama hin qabneetiitu jira. Obboleeyyan kiyya galatooma rabbi fayyaa isinitti haa ta'u warri garee tola ooltummaa gaara mul'ataa jalatti argamta warri miseensa taatanii tola ooltummaa tola oolaa jirtan marti keessanuu rabbiin bakka isin irraa baaftan guddoo rabbiin bakka isiniif haa buusu isiniin ja'a akkasuma warri miseensa garee tanaa hin ta'inilleen liinkii garee tanaa as jalaan isinii kaayaa akka garee tanatti makamtanii aayyolii fi abbootii keessan hawwaniif dargaggoo hiyyeessa gargaartanii namni nama gargaaru yeroo hunda gammachuu yoo barbaadde rakkataa miskiina gargaarii jechuutu jira. Akkasitti ifiifillee gammachuu argattanii ajirii sawaaba argattan kanaaf guruppii tana liinkii tana as jalaan isinii kaayaa akkasitti itti fayyadamaa itti makamaa ummata keessan gargaaraan isiniin ja'a. Video tana na wajjin dhaggeeffadha video biraatu jira na wajjin dhaggeeffadha. Maqaan keenya Misri Jaamati. Misri Jaamati mee deeggarsa irra isinii godhame kana dhaabbata tola ooltummaa gaara mul'ataa dhiyeenya kana hundaa'e dhalattoota gaara mul'ataatii fi jaallattoota gaara mul'ataatiin isaan saniitu sumuunii fi qaban irraa walitti baasanii deeggarsi kun akka isinii godhanii mee isaan saniif du'aa godhe. Isaan kana urmii dheertuu tabaraka diiniinis rabbiin tokkoffaa rabbii haa godhu. Eegan nama keenya haa muslima keenya rabbii haa mul'isu. Yoo duraan mul'achuu illee baatan har'a gubbaa rabbii haa baasu. Mul'annee jirra. Obboleeyyan kiyya gareen tun biyya keessaa fi biyya alaa namuma akka keessanii dalagataaf biyya bahee biyyaan baa keessa jiru fa'aadha. Irra guddaan ijoollee biyya Arabaa Saawudii jirtuu fi akkasuma dargaggoo biyya keessa jirtu kan aayyolii fi abbootii keenya kan biyya keessaa rakkachaa jiran gargaaruudhaaf dhaabbata kana ijaaranii nama hojjetu
irratti ramadanii garee beekamtii qabdu garee mootummaan beekamtii kennee fi eebbisee jira uffata uniformii ittiin nama gargaaraniitu jira dhaabbanni kuni dhaabbata majhuul osoo hin taane dhaabbata maaruufa beekamaadha kanaaf wanni isin shilingiin achi keessa kaayyattan shilingiin takkalleen isin duraa hin baddu namni isin duraa shilingii teessanillee balleessu hin jiru gareen tun lakkoofsi hisaaba isaa achi jalatti waa hundaatu jira akkasumatti ammallee garee kana garee dhaabbata mootummaan jaaree maallaqni kun baankii daldala Itoophiyaa irratti dabarfamee achiin baafamee gamtaadhaan garee guddaa jaaramee hawaasa keenya ittiin gargaaramaa jiru hawaasa gaara mul'ataa miskiina waan nyaatee dhugu hin qabne keessaafuu gammoojjii fi baddaa bakka adda addaatitti nama beelaa fi qoonqoodhaan dhumachaa jiru baraaruu irratti hundoytee gareen tun biyya beela jalaa hambisaa jirti akkasumatti garee tana itti makamuu hin dagatinaa isiniin ja'a obboleeyyan kiyya akkasumatti viidiyoo tana na waliin dhaggeeffadhaa isiniin ja'a. Eessarraa dhufte? Gaara mul'ata. Maaliif? Nama gargaarsa dhabeeti waan hin galuun dhabee si rabbina fideega iyyannaa si kennadha jechuudha. Noolii waan galtuu dhabde. Rabbee yaa rabbii kan nu gooteetee dilluqachaa bulee akkasuma buu mangistiin rabbina haa jiraachisi jeetiin isin nagalchaa jee muuda dalaloonni kiyya. Noolii gana amma noolii waan galtuu dhabde. Haaraan naa godha. Noolii. Hoo dokonola. Maallaa kana. Dhaabbata tola ooltummaa gaara mul'ata. Miseensota ijoolleen biyya keessa biyya alaatii biyya keessa wal taate deeggarsa harqalleeyyii godha jettee isaanis si godhe ijoollee saniif du'aayee godhime. Rabbirraan kayaaf isa isin ebbee baqaara sun yoon gartee dhimamarraa kan hin miila kana qabna dhufee manna kanaana gootan rabbii hiyya guddaarraan kayaaf. Akka daawwattoota keenya akkuma isin nuti gattummaan nu gaara mul'ataatti dhufte gaara isii karaarra ta'e tiraanspoortiin dhabeette akka yarraa nuti midhaan deeggarsaa tokko fuunee osoo kolfaa jallee xiyyaa nu garree naannoo illee deeggarree akkas kun ummaa teenya du'aa illee isin gootee jirti. Obboleeyyan kiyya viidiyoo akkuma waliin dhaggeeffachaa turretti viidiyoon hedduu garaa nama nyaatti nama mana hin qabneetu mana keessa galuu hin qabne barrandaa namaa jala galuutu jira. Gareen tun haarayaa amma hundooytee jirti. Gareen tun gaafa guddattee sadarkaa gurguddattee ol deemtee rakkataa bakka jiranitti bakka isaan jiran maratti mana jaartee fi namallee qobsiisuu dandeessi. Namni hin beeyne hin jiru obboleeyyan kiyya biyya keessatti ollaa nama rakkataa meeqaatamtu jira nama har'a soomana kana waan itti furuu hin qabne taa'ee harka rabbii eeggateetu jira. Bishaan qoftii dhugee cufatee namni taa'u meeqaan tam lakkoofsan qabu wallaahi dhugaa rabbii walitti himuudhaaf. Biyyattii Itoophiyaa san keessatti waan deemaa jiru namni hundi ni beeka. Akkasuma namni nama haadha hin qabnee jira nama haadha manaa hin qabnee jira manguddoo torkufa ilmaan hin qabneetu jira ilmaan irraa dhumatantu jira. Akkasuma nama ilmoo hin qabneetitu jira nama rabbiin ilmoo dhorkate manguddoo silaa xoorata ilmoon xoorata baaftee soorama baaftee teessuutu jira kanaatiitu har'aan tana karaarra taa'ee sadaqaa kadhachaa jira deemanii sadaqaa kadhatanii nooliifaa waan ittiin galan waan ittiin manattiin deebi'an dhabanii wallaahi rakkachaa jiran kana yoggaan harkaan rifadhee ani mimmaan qabachuu dadhabe wallaahi billaahi akkasii garee tana akkatti makamtan liinkii garee tanaa isiniifin as jala komentii jalqaba yookaan diskiripshinii jala isiniifin kaa akka itti makamtanii hawaasa keessan as keessan gargaarrattaniin isiniin jaa kanaaf waan na dhaggeeffattaniif turtii gaarii horaa bulaa isiniin jaa viidiyoo laayik sheer godhuu hin dagatina.